ijoollee mallaqaa karaa alaatiin ergitee fi ijoollee daldaltootaan nyaatamaa jiran biyya keessaa fi biyya alaatiitti jechuudha. Ijoolleen kunniin maaliif sababni isaan nyaatamanii fi odoo namoonni seera qabeessa jiran odoo namoonni karaa keenya kanaan warroonni miidiyaa gurguddaa qaban fakkeenyaaf Didaa akkasuma Obsaatiin Hamzaa namoonni akkanaa kun otoo jiran biyya keessa ijoollee hedduudha jechuudha gara Yaasuuf Aatellee namoonni nama wal qunnamtanii namoota miidiyaa irratti beekamaa ta'anii otoo kanneen kana beektan maaliif hattuudha nyaatamtanii fakkeenyaaf viidiyoo Didaa tokko dhageeffadhe viidiyoon Didaa sun wallaahi waan garaa nama nyaatu mallaqa warqa qabaatte tabbaa argite nyaachuuf daldaltoonni jechuudha yeroo ammaa kana keessatti daldaltoonni biyya keessa akka waraabessaatti si nyaataa jiran jechuudha. Gama kaaniin ijoolleen biyyoota Arabaa irraa galanii yeroo boolee seenanitti kan nyaatamanidha. Gama kaaniin immoo daldaalumaan otoo namni jiru kan nyaataman jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota kabajamtoota kiyya akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jechaa viidiyoon ana qabadde isin dhufe. Akkuma beekamu warroota biyyoota Arabaa keessa jiranii fi biyyoota keessaa mallaqni isaanii nyaatama jiru. Ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jiran nama hin beekne irraa mallaqa keessa maaliif ergitan? Akkamitti yeroo tokko keessatti ijoolleen hedduun kan isaan dubbachaa turanii ana mallaqa akka takkana nyaatee mallaqa kana nyaatee mallaqa kana kana uggate dhugaa isiniin jedha nama amantee gabaa gurraacha yookiin alaan erguun sittaaf birri kee mallaqa yoo baankiiraan ergatti faayidaa sii qaba jechuudha. Qixxee hin argatte jechuudha. Maaliif irree kan namni nyaatu sanadha. Amma ijoolleen amma yeroo ammaa kana bu'aa jiran dirhama 7,000 8,000 10,000 bakka. Kuni isin irraa argamuu qabu. Maaliif hojjettanii isin nama beektan nama dhaabbata nama beektan yoo hin ta'iniin zim jettee mallaqa namarraa hin ergine. Zim jettee mallaqa abbaa margeetirraa hin ergine jechuudha. Suudii keessa haa ta'u wanni akkanaan jiru Suudii keessa namoonni dura jiraachaa ture jechuudha. Garuu ammoo beeku garmoota yoo of eeggannoo godhuu qabdan. Dirqama keessa namni mallaqa ergu sun eenyu akka ta'e firisaa eenyu akka ta'e namoota fakkeenyaaf ijoolleen Dubaay keessa jirtan otoo ijoolleen jirtu fakkeenyaaf Naasir Aanol jira Kiyaar Bashir jira ijoolleen akkasuma namoonni beekaman namoonni achi keessatti ijoollee miidiyaa irratti beekaman kanarraa seenuu qabdan jechuudha. Maaliif yoo jettanii wanta kana akkasitti dalagan malee booddee atama eenyu sii kafala. Namni yeroo ammaa rakkataa gargaaraa jira, dhibama gargaaraa jira, beelaa gargaaraa jira biyya keessaa biyya ambaa keessatti. Ati immoo mallaqa kee harka keetiin dalagdee ji'a 7 ji'a 8 ji'a 9 ji'a 10 dalagdee akkamitti nama beeknitti kennita. Himootu mallaqni kee jechuudha. Namoonni akkanaa waan akkanaa kana namoonni mallaqa guddaa qabdii qabsiiftu. Illa mallaqni kee yoo biyya seene malee ati namatti mallaqa kee kennuu qabdu jechuudha. Gaafa mallaqni kee biyya seenee jedhee ati mallaqa namaa sanii kennita. Kuni amma ijoolleen as keessatti jechuudha. Mucaa wayii jirti akkasitti ergite na fakkaata. Ani garuu waan akkasiisan irraa bilisa ta'a. Maaliif hojjettan nama beeknitti yoo seente rakkoodha. Booda cinqaa sammuu keetu sitti dhufa jechuudha. Mana namaa dalagdee gaafa qarshii guddaa kana baatte jettu dhugaa waan nama dhibu. Asirratti maaliin akkaataa malee ijoolleen keenya wanni bobu nu keessaa baduu didee ijoolleen keenya biyya ambaa ta'anii dalaganii ammallee biyyatti daldaltoota nyaachisaa jiran obboleessa oofuudhaan dhugaa namoonni karaa seeran deemuu barbaadan Didaa Obsaa akkasuma namoota beekamoo amma fakkeenyaaf Didaa yeroo hundaa namsa Didaatu yeroo hundumaa hin maxxansa jechuudha. Karaa seera qabeessanii COC bichaa barbaadama COC san baafadhaa karaa seera qabeessanii sun dhufa ijoollee oofaa jira jechuudha. Didaa hamma akka biyya keenyatti namoonni beekaman jechuudha. Didaa fi Obsaa jechuudha. Obsaan amma Didallee karaa isaatiin namoota oofaa jira jechuudha. Viidiyoo argaa jirtan jechuudha. Ijoollee sararaan deemaa jirtu. Otoo kunneen jiru maaltu mallaqa keessan hattuu isin nyaachise jechuudha. Nama sobaan kakatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni biyya keenyaan beekanii daldaltoonni keessattuu sobaan kakatan jechuudha. Ana waan ofii kiyyaan kun nama erga. Ofii kee otoo nama mana hospitaalaa meedikaala Finfinnee deemaniiti ati paaspoortii bichaa waan nukkoo footoo kaasetti ergee ati meedikaala seente jedhee koppii godhee jechuudha. Natti erga ofii kiyyaan hin jira jechuudha. Gammaatti jechuudha waraqaasa. Akkanatu jira jechuudha. Kun immoo tuyyuu maaliif boru qulleessi seensisa. Gaafa seeraan alamoo biyya tokko deemte otoo dhibeen tokko sitti argamee
Gaafa namoota achi bitee ifaajee keenya jechuudha. Amma keessatti ijoolleen biyya ambaa jiran maallaqa asumatti obboleettii keessatti ergite erga isa kan akkana jedhanii dallaaltitti kaati qabdu. Waan ati qabdu haga kana erga wanni nama fixachiisu tokko jiru karaa seeratiin gaafa deemte meedikaala seenuudhaaf qarshii 3,000 yookiin honnati baaftu maabaraayii barachuudhaaf 3,000 taaksii immoo wajjin ishee wacamaa akkasumas garuu mootuyyuu hamma kana hundaan baaftu jechuudha. 200 kan nyaatametu jira 100 kan nyaatame 50,000 bakka biyya ambaa kana deemuuf garuu biyya keessa kontiraata gaafa biyya ambaa deemtu ati 200 dhiisii yoo jiraatu 30 hojjeta. Sababni illee sanuu dallaala si nyaata jechuudha. Dallaalli sunuyyuu xiqqoo qaban ta'ee qabeetu. Garuu dallaala dhiiftee karaa seeratiyyuu jettee ka deemu 30 ranfittu wajjii kee yoo dabalatee jechuudha. Akka yeroo sanitti. Garuu ani qaama san hin fedhe. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Wanna ni baasa yeroo sanitti jechuudha waggaa kana wanna ni baase maanni dallaallis ni jira. Haa ta'u nama beektu waan ta'eef waa kennuuf hin barbaachisaa. Ani wanni baase meedikaala baasee akkasuma maabaraa ittiin baasee bakka. Kana malee mana kiraa taaksii akkasumas akkasii sun hin jiru. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Garuu dallaalli si nyaata. Sis beeku si nyaata. Garuu moo si nyaatus nama si oofee seera jinsii seera qabeessa ta'erraan si oofu jechuudha. Ana mammaatiitis fakkeenyaaf foon barbaade rakkoon tokko nama itti bilbilachuu danda'a. Biyya bilbilee asis bilbila akka fedhetti dandeessu. Garuu seera karaa namoota seera qabeessarraan akkanatti hooleemte si fayyada. Yookiin immoo gara bineensatti deemtee ati yeroo hundumaa ji'a yookaan nyaatamtu taate wallaahi dhasiin kasaaraa keessa hin ta'a. Obboleettii keetii kasaaraa seensifta. Ati mana namaa dalaydullee kasaaraa keessa seentaa. Dhugaa viidiyoo diddaa san dhageeffadhee baay'ee tokko natti dhagame. Maaliif sirri mucaa wayii jechuudha. Isinii kaasaa mucaa wayii obboleettii ta'e an akka ta'e hin beeku. Mucaa wayii akkasuma irra nyaataa ture jechuudha dallaala. Kuma ganaa nyaata hin beeku. Hin qabsiisa jedhee baay'ee lafaa ture. Ani qabsiisee hin qabsiifne hin beeku garuu yeroo sanatti hin qabsiisaa jedhee dallaalli akkasitti jiru. Dallaalli kana bicha qonkoo isaa bichaadha jechuudha. Bakka achi ka'uu caatii isaan bitataa mana nyaata isa maaliin jedha. Achuma taa'isatti dawwalataa akkan haga kana ergee bakka kijumaan kakate jechuudha. Kijumaan kakate bakka gaakaan ateessatti argita. Bilbila sirraa jirataa. Atonis argitu jiru jechuudha. Namoonni immoo miidiyaa irratti beekamanii ijoolleen akkana kun maaliif uummatni sarree dhugaa isaanii wanni dho'isu bakka mallee dhigee wanni nyaatamu jiru haqa kee wanni jiru sitti himanii wanna seera kafaltuun kafaltaa. Kanaaf malee garuu maal isinitti fakkaata? Amma ijoolleen akkatti seeran miidiyaa irratti maxxansanii jedhan kun wanni isaanii kafalamu biyyoota arabaatirraa kafalama. Asiin kafalama isaanii immoo achitti qixxee qoodatan. Kanaaf malee amma dallaalli kasi nyaatu achitti sin kafalaa asillee hin kafalan. Mucatti jechuudha asii fiizaan argameef jechuudha. Biyyumaan jiru kanaaf fiizaan argameef sumuuniin takka wajii isii achi keessa deemtu malee sumuuniin itti cimtuu wayii turte. Mucatti cimtuu wayii turte dhuguma ani akkati isin garuu gochaa ani beeku namni biyya keessa biyya ofii keessatti guddate kunuun bakka ani baay'ee tokko yeroo sanii baay'ee tokko sii taasisa. Akkamitti bakka hunda ofii isiitii deemu. Namni tokko isii bira jiru. Kaakaan nuti dabalamte akkamitti akkatti adda deemte. Waan takka jette. Adda isii namni tokko isii bira jiru. Wallaahi dhasee. Namni jabaan jechuudha. Namni jabaan akkana jechuudha. Yeroo bakka tokko misii waan nuti ajaan yoo musan bilbilatti yeroo musan addaan baafatte mucatti jajjabduu turte jechuudha. Wanni isiin baafte wanni takka hin jiru. Wajjii isii keessa maaliif fiizan asirraa isii ergameef jechuudha. Biyyuma jiru kanarraa ergameef Meetiin sun garuu akkasitti biyya kana seenti. Akka nuyi gubboo nyaachisuu baachumaa bilbilanii bakka akkanaa dhaqe jedhanii. Asmara bilbilanii bakka akkanaa biiroo akkanaa dhaqe jedhanii meedikaala akkanaa dhaqe jedhanii. Bakka waan hundumaa jechuudha. Kophama isii xumuratti namni tokko isii bira hin jiru jechuudha. Namni jabaan jechuudha. Namni afaan beekuu dandeettii afaan illee namni qabu bakka yeroo sanaa laftee turte. Akkamitti nama wajjin deemtanaan jette. Ani yeroo gadi ba'us yeroo deebi'us nama wajjechuu yeroo san. Garuu isii baay'ee tokko isiitti dinqisiifadha. Namicha buduu isii nama biyya amballee yeroo seentutti waliin dhooftee dalagatti maaliif jajjaba jechuudha. Maaliif namni jajjabni kun biyya ambaa keessatti illee gadi jedhee hin bulu.
kana moocharlee waan feetuuf waliin dhooftee dalagatti. Kanaafuu ijoolleen mallaqa keessan karaa dallaalaatiin ergitanii karaa gabaa gurraachatiin birreen haga kanatti sharafamettanii nyaatamtanii imimmaan bo'aa jirtan walaa of eeggannoo cimaa godhaa. Kuniif barumsa isiniif ta'a. Ijoollee meeqatu bo'aa jira? Ijoollee meeqatu ammaan xururrachaa jira? Maaliif hojjetan obboleen kee? Yeroo ammaa kun mootuu wallaahi namni garamiinsi nyaadhu eessansi argadhu jechaa jira jechuudha. Eessansi argadhu ka jedhu kan ammoo ati fuutee harkaan itti kennitee boodammoo ofii keetii booda na qarqaaraa jettee jechuudha. Maal si qarqaara? Maal si qarqaara? Namni ammaa maal si qarqaara? Ofii keetii itti yaaduu qabda. Yookiin immoo nama beektura yookiin immoo mallaqa kee harkatti qabatte gaafa galtu garuu biyya nama birallee kaachuun baay'ee tokko hin sodaachisa. Haa ta'u malee mallaqa kee nama beekni ittiin erganii namni amma akka biyyaallee si nyaata akka biyyaan baa keessallee si nyaata ofitti hin taphatina. Ofii keessan ofitti hin taphatina. Ofii keessan bu'uu ofitti hin ta'ina. Wallaahi ofuma kennaa nuti jechuudha ijoolleen mana namaa dalagu ofuma kennaa bu'uu ofitti taana. Ijoolleen meeqa kamtu dhokatee jira mallaqa nyaachisee jechuudha. Meeqa kamtu mucaa wayiitu gisee tokko yeroo soodiyuu namichi baay'ee nama jabaadha. Mucaa hiriyyaatti nyaatuutti nama isima anaamanii jedhee bakka gaaf kaanii mallaqa kiyya isii ergee jechuudha. Mallaqa kiyya isii ergee isiin gaaf malleen isii sun biyya seene mallaqa maaliif re'ana namanicha nama waan ta'eef nama beektu nama si jaraa malee koomiti nama gaarii ture. Yoo ati birri achinaa kaayite achisi kaayee ofii mallaqa sirraa fudhata. Gaaf kaaniin immoo mallaqa isii kiyya kennee isiin deebite gaaf malleen kiyya sun isii akkaawuntii isiitti ragale isii mallaqa isii sannan maaliif shakkuun gaariidha. Waa shakkiin amaniin ati dhibumaan dhibbatte. Yoo waa shakkite mootuyyuu beeki. Shakkiin waan gaariidha dhibumaan dhibbatte. Akkuma jaaladhu malee hin amanin jedhansan yeroo waan gootu hunduma keessatti shakkii godhe. Yeroo mallaqa ergitus yoo mallaqni keessas immoo yoo biyya seenii malallee mootu amma yeroo foorjii dilleen kan dalagamu jira. Bakka karaatti taatan jira jechuudha. Waa rabbii waan akkanaan irraa isin haa eegu. Jabaadhaan fiigaa akka argitan ofiin godhinaa. Kabiyya sirratti illee karaa seera qabeessan obboleeyyan keessan ufadha. Kabiyyaan baa jirtanillee dallaalarraa mallaqa guddaa sharafatuutu mallaqa kee dhabeen. Mallaqa harka keetiin dhabeen. Yoo itti dabte karaa baankiitiin argadhu. Isin jechuun barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin irratti dhiyeessee jira. Oduu isinitti baay'isee jira. Oduun isinitti baay'isee dhiifamaa isin jedha. Warroonni Ramadaana ayyaanaaf qophooftanii iidaaf qopheessitanii qophooftanii ka horii qalachuu, ka sangaa qalachuu, ka hoolaa qalachuu, ka lukkuu qalachuu warroonni biyya keessaa jechuudha. Asuma maal isiniin jechuu barbaade kanuma sitti naamadha. Waan isinitti naamadan jiru baay'ee si jaaladha baay'ee isin kabaja. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa please. Akka dafee ol jedhee taruuf jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin hanga waggaa kanaatitti inshallah subscribing kee akkuma 50 waa. Gaaf subscribing kee akkuma 50 ga'e mootu badhaasa qabdanii badhaasni sun beekan badhaasa qabdan garuu narraa inshallah subscribe kee hamma waggaa kanaatti akkuma 50 geettan taanaan tokkoon isin badhaasa tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin hunda keessan